Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa VTV irraa odeeffannoowwan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra. Odeeffannoowwan kana isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Daa'imni ji'a 17 baatirii liqimsee lubbuun darbe. UK Scotlanditti abbaa daa'ima ji'a 17 Hang Maak Mohan daa'imni isaa baatirii hamma ija ataraa geessu liqimsee akka du'e hime. Jala bultii ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti haadha warraasaa waliin meeshaalee bitanii mana fidan keessa ture baatiriin sun. Qophii ayyaanaaf asii fi achi otoo jedhanii daa'imni isaanii arfaffaa fi eegoon hunda dugdaan lafarra ciisee hafuurri badaa fi bifti isaa geeddaramaa utuu jiru argine jedha abbaan. Naasuudhaan ambulaansii waamanii erga hospitaala geessanii booda oksijiiniin kennameefi. Abbaan akka nama balaan konkolaataa irra gahee dhiiga baay'eetu isa keessaa yaa'e. Hakiimonni dhiigni summaa'ee asiidiin guutame eessaa akka dhufe hin barre ture jedha. Qorannoo dabalataa hospitaala Queen Elizabeth hospitaala Yuunivarsiitii taasifameen baatiriin hamma paawundii Ingilaand shan geessu onnee isaa gubdeetti. Hakiimonni daa'imni baatirii kana liqimseetti jedhan wal'aansa baqaqsanii wal'aanuu sa'aatii 12 taasisanillee dhiigni dhaabachuu hin dandeenye jedhan. Qonqoo isaarraa qabee haga onnee isaatti waan gubateef kana booda ofiin nyaachuu hin danda'u. Kana malees sammuun isaa miidhameera nuun jedhanii jedha abbaan. Maatiin rifeensa isaa filanii qaama dhiqanii erga yeroo gaarii waliin dabarsanii booda lubbuun isaa darbuu danda'eera. Hambaaleen durii Itoophiyaa hedduun gatii rakasaan karaa intarneetii gurgurtaaf dhiyaatan. Meeshaaleen hambaa durii qabeenya Itoophiyaa ta'an hedduun gabaa karaa intarneetiin raawwatamu irratti gatiin rakasaan gurgurtaaf dhiyaataniiru. Hambaaleen Itoophiyaa keessaa hatamuun isaanii himamu kunniin yeroo dhiyoo as dhaabbilee karaa intarneetii gurgurtaa fi bittaa gaggeessan irratti gatii rakasaan dhiyaachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Hambaalee kunniin keessaa hedduun isaanii dhaabbata gama intarneetiin gurgurtaa raawwatu eBay irratti dhiyaataniiru. Taphataan West Ham adurree isaa yeroo dhiitu erga viidiyoon argame adurreen isaa harkaa fudhame. Taphataan West Ham Kurt Zumaan osoo adurree mana isaa tokko dhiituu fi kabaluu viidiyoon mul'annaan dhaabbanni mirga bineensotaaf falmu adurree isaa harkaa fuudheera. Gocha taphataa kanaa hordofee dhaabbileen kilaba taphatichaa West Hamin ispoonsara godhan akka Adidas, Vitality fi Experience Kisimee jedhaman waliigaltee isaanii addaan kutuu himaniiru. Miidhaa bineensotarra gahu ittisuuf kan dhaabbate RSPCA kan jedhamu poolisii waliin ta'uun dhimma kana qorachaa jira. Adurreen lamaan amma kunuunsa RSPCA jala jiru jedhe dubbii himaan dhaabbatichaa. Kilabni Premier League West Ham ammoo Zuma maallaqa guddaa jedhamu adabuu himuun innis dhaabbata tola ooltummaa mirga bineensotaaf falmuuf akka galii godhuu himameera. Dhaabbanni uffata ispoortii oomishuu Adidas waliigaltee ispoonsara taphatichaa waliin qabu addaan kutuu himeera. Qorannoo keenya xumurreerra. Zumaan kana booda Adidas waliin waliigaltee akka hin qabne mirkaneessineerra jedhee dhaabbatichi. Akkasumas dhaabbanni biraa Experience Kisimee jedhamu West Hamin ispoonsara godhee ture taatee tibbana hordofee waliigaltee isaa addaan kutuu himeera. Saatalaayitiiwwan SpaceX 40 ta'an furguggifamanii guyyaa tokko booda dambalii ho'aaduu hammaateen barbadaa'an. Rokkeettiin SpaceX Falcon 9 saatalaayitiiwwan Starlink 49 fe'atee erga gara hawaa qajeelee booda dambalii hamaa ho'aa aduun qabamte. Kubbaaniyyaan teeknooloojii qorannoo hawaa guddichi SpaceX saatalaayitoota hedduu erga gara hawaatti ergee guyyaa tokko booda dambalii ho'aa aduu fi harkisa lafaa hamaadhaan gufaatiin akka barbadaa'an ibseera. Saatalaayitiiwwan kunneen humna dambalii ho'aa biiftuun erga sarara yookiin siiqqee yookiin orbitii isaanirraa harcaanii booda gubatan. Damballiin ho'aa yookiin bakakkaan kun wayitaa dhohiinsi guddaan fuula qaama biiftuu irratti uumamu kan mudatudha jedhameera. Kubbaaniyyaan qabeenya biliyeenaraa Elon Musk kun saatalaayitiiwwan 49 gara hawaatti ergaman keessaa 40 kan ta'an haleelamaniiru jedheera. Saatalaayitiiwwan kunniin wiirtuu tajaajila intarneetii saatalaayitoota Starlink jedhamutti makamuun odeeffannoo waa'ee dachee fi kan qindeessuuf turan. Starlink dureessa Elon Musk abbaa qabeenya SpaceXiin kan qophaa'e yoo ta'u, innis saatalaayitiiwwan gara hawaatti ergamaniif tajaajila intarneetii saffisaa ta'e kan kennudha jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa har'aaf qabannee kanan gammaatti hordoftan kana fakkaata ture. Nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin yeroo gaarii.